Hajama harka fuudhee hordoftoonni miidiyaa hawaasa keenyaa karaa feesbuukii haa ta'u tiiktookii kanneen nu hordofaa jirtan nageenyi waaqaa isin haa dhaqqabu jecha har'a ajandaa gabaabduu tokko yookaan immoo mata duree gabaabduu tokko qabadheetan gara keessan dhufe. Ajandaan kunis keessattuu dhalattoota Oromiyaa lixaa keessaatii naannoo gara Angar jedhamu yookaan immoo Angar gama yookaan aanota shanan Angar gama warra jedhaman aanaa Gidda Ayyaanaa dabalatee Kiiramuu dabalatee Bantuu Haroo Limmuu aanota kanneen shanan keessatti rakkoo yeroo ammaa yookaan immoo balaa aanota kanatti deemaa jiru uummata keenya aanaa kana keessa jiraatanitti deemaa jiru akkamiin qolachuuf saaxiluu dandeenya kan jedhu irratti yaada keessan yookaan yaada qabnu waliif qoonnee gara fuulduraatti maal gochuu akka qabnu irratti mari'achuu yaada wal jijjiiruuf wal dammaqsuu qabna ilaalcha jiru qabadheetan har'a viidiyoo kana isiniif hojjechuu barbaade. Egaa akkuma isinuu beektan waggoota 4-5-6-7 keessattuu erga biltsiginnaan gara aangootti dhufeetii eegalee haalonni yeroo jalqabaatiif naannoleen yookaan Oromiyaan naannoon kan aanaawwan naannoo Amaaraatiin wal daangessan rakkoo akkamii keessa akka turan ni beekama. Hundumti keenya iyyuu ni beeka. Namni kamuu ni beeka yoo beekaa callise malee yeroo hedduu abaluutu kana godhee yookaan immoo abaluutu akkas godhee jennee rakkina kana gara nama tokkotti qabu yookaan immoo nama tokkotti maxxansuu yookaan garee tokkotti dhaaba tokkotti maxxansuu amala akkasii qabaannullee maaltu deemaa ture maaltu deemaa jira ka jedhu rakkoo ture rakkoo jiru hundi keenya iyyuu ni beekna. Addatti immoo namoonni naannoo sanatti dhalannee guddanne yookaan aanaawwan rakkoon kun keessa jirutti dhalannee guddanne aanaa sana keessatti maaltu deemaa jira rakkoo akkamiitu jira addi rakkoo kanaa eessaa akkamitti immoo furmaata argachuu danda'a ka jedhu namoonni hedduun ni beekan yookaanis qubanii qaban. Haa ta'uti garuu yeroo ammaa kana namoonni hedduun Angar gamaa ni jedhu yookaan aanota shanan irra darbee keessattuu gara Horroo Guduruu Wallagga keessas aanonni baay'ee rakkoo humnoota finxaaleeyyii yookaan aleellaa humnoota finxaaleeyyii kana jala jira. Haa ta'u garuu Angar gama yookaan aanonni Angar gamaa jedhaman karaan yookaan daandiin magaalaa Naqamtee irraa kaasee aanota shanan wal quunnamsiisu kallattii tokkorra waan deemuuf yookaan daandii tokkorra waan deemuuf waggoota 5-6 darban kana uummanni keenya daandii sanarratti wareegama gurguddaa wareegama hin malle lubbuusaa kaffalaa ture jechuudha. Haala suukkanneessaatiin akkaataa adda addaatiin konkolaataa keessatti jumlaatiin dhumaa turan jechuudha. Sakana isinitti muummeeti ni beektan waan ta'eef namni kamiyyuu ni beeka waan uummanni keenya daandii sanarratti arge waan uummanni keenya daandii sanarratti ta'e waan uummanni keenya daandii sanarratti ta'aa jiruu fi gara fuulduraatti immoo daandii kanarratti uummanni keenya maal ta'uuf deemaa kan jedhu hundi keenya iyyuu ni beekna. Waan ta'aa jiru ni beekna miira gara fuulduraa yookaan miira yaaddoo fuulduratti qabnus hundumti keenya iyyuu maal akka ta'e ni beektan warreen gara siitii maatii qabdanii jechuudha. Kanaaf Angar gamaa yookaan aanota shanan sana addatti maqaa dha'e. Abiddi abbaa irraa buute guddii jedhu. Sakanaafuu Oromoon bakka biraa Oromoon aanaa biraa rakkoo kana beekuudhaaf rakkoo kana uummataaf birmachuuf Oromoon naannoo sanaa yookaan immoo dhalattoonni naannoo sanaa rakkoo kana tokko lamaan gadi baasanii yoo hin dubbanne kanneen bakka biraa jiran yookaan immoo aanota biraa jiran rakkoo kana hubachuu hin danda'an. Uummata kanaaf hubachuu hin danda'an. Rakkoon uummata naannoo sanaa yookaan immoo rakkoon uummata aanaa sanaa maal akka ta'e namni bakka biraa jiru beekuu hin danda'u. Keessattuu namni dhalataa naannoo sanaa hin taane yookaan naannoo sanarraati odeeffannoo hin qabne naannoo sanarraati fagoo jiru waan uummanni keenya keessa jiru beekuu hin danda'u. Isa kanaaf immoo uummanni hunduu akka beekuuf kallattii dandeenyu waan dandeenyu gochuu qaba. Akkaataa dandeenyutti hiriirree uummata keenyaaf sagalee ta'uutii qabna. Odeeffannoo haala uummanni keenya keessa jiru kana sheer gochuu qabna. Rakkoon gara fuulduraatti dhufuuf deemu rakkoo kanarra dachaa meeqa ta'ee fi walxaxaa ta'e akka ta'e kaleessarraa kaanee hagarraatti maaltu ta'aa dhufe ka jedhu ilaallee tilmaamuu ni dandeenya jechuudha. Namni kamiyyuu beekuu ni danda'a. Namni kamiyyuu tilmaamuu ni danda'a. Kaleessa humnoonni finxaaleeyyii kun yeroo haleellaa jalqaban aanota ollaa gandoota ollaa isaanii ta'anirraati jalqaban. Kanneen naannoo Amaaraatiin wal daangessan irraa jalqaban. Sana booda Oromiyaa keessa seenan. Oromiyaa keessa seenanii dachee Oromiyaa yookaan immoo dachee qabiyyee Oromoo ta'e seenanii qabatanii haleellaa jalqaban uummata irratti, uummata nagaa irratti.
Uummata kanarratti aleellaa erga jalqabanii booda uummata qeessaarraa buqqisuu, gandoota guutummaa qabachuu, gara aanaayyuu harka caalu qabachuu yookaan to'achuutti deeman jechuudha. Dachee Oromiyaa yookaan naannoo Oromiyaa keessaati kaambii godhatanii yookaan Oromiyaa keessatti ijaaramanii Oromiyaa fi Oromoo lolaa jiranii jechuudha. Oromiyaa fi Oromoo buqqisaa jiranii jechuudha. Uummanni keenya ba'ee galuu mitiiti qeessaarrayyuu jiraachuu hojjetachuu hin dandeenye. Uummanni kan akka Anaaroo Limmuu, Limmu Galiilaa, Eebantuu, Giddaa Ayyaanaa, Kiiramuu konkolaataan guyyuutiin gara magaalaa Naqamteetti isaan deddeebisu. Daandii irratti amma maal ta'aa akka jiru, uummanni maal akka ta'aa jiru hundumtiyyuu quba qaba. Kun guyyaa guyyaadhaan jechuuyyuu dandeenya. Uummanni guyyaa guyyaadhaan ajjeefamaa akka hin taanetti konkolaataa keessatti. Kun hanga yoomiitti akka itti fufuuf callifnee ilaalla yookaan immoo gadi qabnee gungumna. Hanga maatiin keenya guutummaatti yookaan maatiin nama hundayyuu buqqa'utti immoo amma duguugamee dhumutti kan ilaalu. Haga yoomiitti ilaaluutii qabna. Rakkoowwan jiran haga ta'e namoonni quba qabdan jirtan yookaan namoonni quba qabu ni jira. Namni rakkoo jiru soo beeku sababoota adda addaatiif dubbachuu dhiisuu danda'a. Fakkeenyaaf sababa rakkoo nageenyaa ta'uu danda'a. Rakkoon nageenyaa kun maali? Caasaan mootummaa naannoo sana jiru aga gaaraatti yookaan immoo aga federaalaa hanga gandaatti caasaan warra finxaaleeyyii faanoo kanaan ijaaramanii quba wal qaban. Osoo caasaan mootummaa jara kanarra harkaan qabatu ta'eeti. Osoo isaan wajjin hariiroon qabu ta'eeti. Osoo isaan wajjin hidhatan qabu ta'eeti. Rakkoon kun hundumtiyyuu uummata keenyarra ga'a jedhee yaadu. Namniyyuu yaadu ni beeka. Uummata keenyaaf yookaan immoo uummataaf bilisummaan kenname uummanni akka ofirraa ittisuu danda'u. Osoo qaamni mootummaa ni taasisa ta'e caasaan mootummaa achii ni taasisa ta'eeti uummanni keenya ofirraa ittisuu hin danda'u. Ofirraa ittisuu dadhabullee hagarra ta'e kana hin ta'u. Miidhaa haga har'aatti miidhame kana hagas kana guutuu miidhamuu dhiisuu danda'a. Garuu humnoonni finxaaleeyyii kun naannoo jiranitti yookaan aanaa Oromiyaa keessa buufatanii jiranitti qaamota mootummaa fayyadaman. Milishaa keessa kan jiran fayyadaman, aangawoota mootummaa fayyadaman, caasaa godaa qabee haga gaaraatti jirutu fayyada. Odeeffannoowwan naannoo sana jiran ni beektan. Yeroo tokko humnoonni finxaaleeyyii fakkeenyaaf naannoo hangar guutee irratti dabalatee yeroo adda addaa saboota adda addaatiin kanneen uummata keenya irratti haleellaa raawwachiisaa turan yookaan gochisiisaa turan raawwachaa turan mataan isaanii yeroo isaan itti qabaman yeroo qaamni mootummaa tokko to'atu yookaan immoo qabu qaamni mootummaa biraa immoo godinarraa yookaan federaalirraa bilbilee battala akka gadi lakkisan akeekkachiisa. Caasaa mootummaa aanaa keessa jiru yookaan immoo ganda jiru keessaayyuu warreen uummataaf na'an wanneen nageenya uummataayyuu eeguu barbaadan osoo eeguu fedha qabaataniyyuu eeguu hin danda'anii jechuudha. Sababni isaa immoo hooggansi isaanii isaan garraa jiru bilbila tokkoon akeekkachiisaa itti kenna. Nama kana gadi lakkiftu malee nama kana akkas gootu malee mootummaa naannoo sana jiran yookaan caasaan mootummaa aanaarra jiran caasaan mootummaa gandarra jiran keessattuu fakkeenyaaf godinoota kan Wallagga Bahaa keessaati aanaa Giddaa Ayyaanaa dabalatee aanaa Kiiramuu dabalatee caasaaleen mootummaa uummanni kun humnoonni finxaaleeyyii kun yookaan uummanni qubattoonni bara 19 naannoo yeroo beelaa sana bara 1977 achirraan mormor qaxxaamuranii dhufanii qubatanii jiraachaa turan. Isaantu jabaatee ijaaramee waan hundumaa godhateetu har'a Oromiyaa keessatti kaambii faanoo ijaaranii yookaan jara kanaaf qubsuma tolchanii Oromoo buqqisaa Oromoo lolaa jiran jechuudha. Warri daangaa har'a warri mormoriin ce'anii dhufan warreen Oromiyaa keessa jiran sana warreen Oromiyaa keessa qubatanii jiran sana fayyadamaniitu Oromiyaa cabsuuf yookaan aanolee kana cabsuudhaaf hojjechaa jiran. Kiiramuun gandi baay'een rakkoo keessa jira. Giddaa Ayyaanaan akkas. Limmuu jalaas gandoonni rakkoo akkasii yookaan rakkoo finxaaliyyaan guyyaa guyyaadhaan namoonni keessaa kaan butamaa kaan ajjeefamaa oolan keessaa tokko. Aanonni kun shanan immoo uummanni konkolaataa deddeebisoo uummataatiin
gara magaalaa Naqamteetti yookaan gara godinaatti waa deddeemu daandii sanarratti aanota shanan sana keessaa uummanni bahe guyyaa guyyaatiin aarsaa kaffalaa jira. Lubbuu isaa dhabaa jira. Qabeenyaas saamamaa jira. Qabeenya uumaa miti. Jalqaba qabeenya qaba jechuuf yookaan qabeenya horachuudhaaf lubbuun jiraachuun barbaachisaadha. Silaatii qabeenyi ilma namaa inni jalqabaa nagaadha. Lubbuu isaati. Nageenyi ilma namaa eegamnaan yookaan tikfamnaan nageenya isaa eeggatee jennaan kaan hojjetee fidachuu danda'a. Qabeenyi saamame deeffachuu danda'a. Har'a beela'uu danda'a. Lubbuu yoo jiraatee nagaansaa yoo eegame nagaasaa yoo eeggate garuu boru waan dhabe kana qabeenya dhabe kana deeffachuu danda'a. Garuu Oromoon naannoo kana jiran carraa kana argachuu dhiisuu danda'a. Sababiin isaa immoo har'a lubbuun jiraachuudhaaf rakkoo hamaa keessa seenanii waan jiraniif. Carraa lubbuun jiraachuu argachaa waan hin jirreef. Karaa deemuuf yoo ba'an daandii irratti akka horiitti gorra'amaa waan jiraniif. Qe'ee isaanii irraa buqqifamanii daandii irratti baafamanii godaanaa jiraachaa waan jiraniif. Abbaan argeyyuu daandii irratti ajjeesa. Abbaan arge mana isaatti dhaqee ajjeesa. Sababa kana uummanni naannoo sanaa warra Guduruu Wallaggaa gara Jaardagaa Jaartee fa'aa dabalatee warra aanota Angargamaa aanota shanan sana dabalatee aarsaan barbaachifne aarsaan jirre kaffalaa jira. Osoo ofirraa loleetu aarsaa kaffalateeti baay'ee bareedatu. Osoo loliin qeesaa taa'ee osoo loliin osoo daandii deemuu lubbuu isaa kaffalaa jira. Lubbuu isaa archaa jira. Qaamonni mootummaadha jedhaman yookaan miliishota mootummaa yookaan humnoota nageenya mootummaa jedhaman uummata karaa deemu eeganii yeroo deeman kana gidduutiin warri hidhattoota faanota jedhaman kun uummata nagaa konkolaataan isaan wajjin deemaa jiru haleelanii lubbuu meeqatee meeqa balleessaa jiran har'a kaleessa dheengaddan jennu waanuma ta'aa jirudha guyyaa guyyaadhaan. Kun humnoonni mootummaa yookaan kanneen nagaa eegalee uummata kana waliin jiru jedhama. Uummanni kun achi gidduutti akkamittiin haleelama? Akkamitti lubbuun isaa darba? Karaa biraatiin caasaa mootummaa achi jiru sanatu humnoota finxaaleeyyii kana tumsaa jechuudha. Caasaa isaaniitii jechuudha. Bulchaanaa Giddaa Ayyaanaa yeroo adda addaa karaa miidiyaa hawaasaa kiyyaa irra deddeebiidhaan barreessaa ture. Namni sun nama caasaa finxaaleeyyii faannoo ijaarratee isaan deeggaru aayidooloojii isaanii nama tumsu ofii isaayyuu nama aayidooloojii jaraa sana geggeessu bulchaanaati. Bulchaanaan nama akkasii taanaan warri kaan maal gochuu danda'a? Aanaa sana jala kan jiru milishaati haga qaamota isa jala jiranii bulchiinsa isa jala jiranii akka barbaade gochuu danda'a jechuudha. Mataa isaa ijaarratee akka barbaadetti uummata keenya rukuchiisu, uummata keenya yookaan nageenya uummata keenyaa eeguu osoo hin ta'in nageenya uummata keenyaa boorossu, uummata keenya rukuchiisu kanarratti xiyyeeffatanii hojjetu. Kana qaamoleen mootummaa hedduun ni beekan. Ni beekan. Tokko wal sodaatu. Maaliif jarri jalqaba gadarraa kaasanii yookaan gandarraa kaasanii haga gubbaatti caasaa jajjabaa ijaarratanii qaban. Saba kanaafuu warra rukutuu hin danda'an. Warra rukutuu hin danda'an yookaan ati kana gochaa jirtaa dhaabii waliin jechuu hin danda'an. Nama aangoo qabutu waan godhu godha. Aangoo qabu taanaan homaa gochuu hin danda'u. Sodaateetuman har'a jiraachuun barbaadaa jedha. Kana gochuu hin barbaadu. Amma kan caasaa mootummaa kan maalii sana gabaabsee adiisu dhalattoota naannoo sanaati. Waan dhalattoota naannoo sanaa naannoo sanas kan jiraatan haa ta'an bakka biraas kan jiraatan haa ta'an biyya keessas biyya alaas kan jiraatan haa ta'an. Namoonni hedduun biyya keessa jiran kanneen uummata keenyaaf hojjenna jedhan sababa rakkoo nageenyaa isaaniif jecha ofii isaanii kallattiin dubbachuu akka hin dandeenye nan hubadha nan beekas. Garuu rakkoo nageenyaa na mudataa yookaan immoo balaa akkasii keessan bu'aa jedhee yeroo kaabineen isa biraa tokko uummata irratti caasaa akkasii ijaaree gocha kana raawwatu uummata nagaa irratti gocha kana raawwachiisu yoo xiqqaase saaxiluu qaba. Saaxiluudhaaf immoo dirqama ofiisaa dubbachuu qaba. Ragaa jiru qindeessee kallattii barbaadeen saaxiluu danda'a. Gara fuulduraatti yookaan ammas kana gochuu qaban.
Kaan immoo namoonni dhalattoota naannoo sanaa ta'an tokko kaan aangoo isaanii yookaan gitarra jiran ilaalanii sodaa aangoo isaaniif qabaniif jecha kanneen callisan. Tariitii barnootaanis warra jajjabaatan barnootaan warra deeman bakka gaggaarii warra jiran biyya keessaa ta'u biyya alaa warra jiraatan yeroo baay'ee dubbachuurra cal jedhanii yommuu isaan ta'an argina. Noo callisuun irra hin jiraatu. Kallattii yoon dubbadde rakkoo akkasiin irraan ga'a yookaan immoo balaa akkasiif na saaxila yoo jedhe namni dhimma kana keessa beeku namni sirriitti odeeffannoo qabu waan kana waan uummata keenya irratti raawwatamaa jiru kana saaxiluu numa danda'a. Addunyaa kana har'a addunyaan keessa jiru kun addunyaa dijitaalaati. Namuu bakka barbaade taa'ee waan barbaade hojjechuu danda'a, waan barbaade gochuu danda'a. Wanti ijaaramu addunyaa kana irratti baay'een miidiyaa irratti erga ijaaramee booda lafa bu'a. So kanaafuu bakka barbaade taa'ee namni akka barbaade haala barbaade keessatti waan barbaade ijaaruu danda'a. Waan barbaade gochuu danda'a. Ammas wanti isin yaadachiisuu barbaadu. Namoonni keessattuu adda durummaadhaan namoonni dhalattoota naannoo sanaa taatan kanneen sababa hojiitiin bakkoota adda addaa jirtan, godina adda addaa jirtan, aanota adda addaa jirtan yookaan immoo biyya biraas jirtan rakkoo uummata keessanii kana dubbachuuf saaxiluu qabdu. Dubbachuun dirqama akka kiyya kanatti gadi baatanii miidiyaa hawaasaa keessanii yookaan miidiyaa barbaadan irratti kallattiin akkasitti dubbachuu hin barbaachisu. Namoonni ragaa hedduu odeeffannoo hedduu eenyu maal akka hojjetu beekan ni jiru. Garuu dubbachuurra ukkaamsanii yeroo irra taa'antu jira jechuudha. Kun immoo taa'ee walitti da'amee kuufamee osoo fagoon ga'iin fuuldura keenya kanatti uummata keenya maatii keenya aarsaan jirre kaffalchiisuuf jira jechuudha. Aarsaa uummanni keenya boor kaffalu waan nuti har'a goonutu sababa ta'a. Uummanni keenya yoo baraarames baraaramuu isaa keessatti nuti qooda qabna. Uummanni keenya yoo miidhames miidhamuu isaa keessatti nuti qooda qabnaa jechuudha. Isa kanaaf boor rakkoon kanarra guddate haadha keenya, abbaa keenya, maatii keenya osoo hin ga'iin waan dandeenyu gochuu qabna, waan dandeenyu dubbachuu qabna, waan dandeenyu saaxiluu qabna. Abaloo akkas hojjetaa jennee sirriitti gadi baafamee dubbatamee dhiibbaan irratti taasifamuu qaba. Yoo xiqqaate namni sun maal akka hojjetu hawaasaaf saaxilamuu qaba. Uummata keessa yookaan uummata nagaa keessa taa'ee uummata sanarraa nyaachaa, uummata sanarraa dhugaa, uummata sana miidhuu, ajjeesuu hin qabu. Hattuudhaan hattuu jechuun nama gaarii hojjetuun immoo nama gaarii hojjetu jechuun barbaachisaadha jedhee naman. Isa kanaafuu keessattuu dhalattoonni naannoo sanaa kanneen hangargama aanota shanan Haroo Limmuu, Galiilaa, Eebantuu, Giddaa Ayyaanaa, Kiiramuu, Horroo Guduruu, Wallaggaa Harargee aanota adda addaa keessatu jira. Dhalattoonni naannoo sanaa walitti dhufnee yeroo osoo hin kennin walitti dhufnee mari'achuu barbaachisaadha jedhee namana. Isa kanaan immoo yeroo dhiyootti walitti deebina. Yeroo dhiyootti walitti deebine karaa ittiin mari'achuu dandeenyu maal gochuu akka qabnu humni keenya maal yookaan humna akkamii qabna, humna qabnuun maal gochuu dandeenya, rakkoon boor dhufu maali, rakkoo boor dhufu kan ammoo akkamitti hir'isuu dandeenya yoo hambisuu dadhabne jennee itti yaadnee uummata osoo hin baratiin nu barsiise, uummata osoo hin nyaatiin nu nyaachise, uummata osoo hin dhugin nu dhugsiise har'a asiin nu ga'e kana waan xiqqoo baraaruu qabna, waan xiqqoo nageenya isaaf coba buusuu qabna. Isa kanaafuu namni hundumtuu waan kana guyyaa guyyaan hojii manaa isaa godhatee waan danda'u irratti hojjechuu qaban jedha.
waan kanaan kallattii kamiin akka mari'annu akkamitti akka mari'annu haalota adda addaa mijeeffannee osoo yeroo hin fudhatiin yeroo gabaabduu keessatti walitti deebinee karaa miidiyaa hawaasaa sirriitti waamicha kan waliif goonu ta'a. Hangasittuu fayyaa ta'a nagaan tura.